تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا هردفتوتا تي في هاملتان أكسومس يوتيوبي كيبور ملتي ميديا بقى أيانا عيد الفطري كم بركم تكف دبافوري ففرتمي جهاتي نسنجه جتة إيجا قويا هردا زيارة كيسوما عيداتكو كبني قرمنا إساني تديم الجرة كناف نهردو فايسين جنة ترتي غاري ترتي بريدا كوجين دبرتين أكسومس بكم سجرجرا والرابرتشا ولين بوهرا ولين بشننا كوجين ترو أبديك أبا كالتيمان قرمنا إساني وجين ديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بقى نجهان عيد مبارك بقى يسين ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. إيجا دعوتوتا في هردفتوتا تي في هاملتان أكسومس كيبو تي في ملتي ميديا ويا هرأك نو كيسوما كينتي من كيسوما كينتي أرقم نجرا مي كلتي مان سنين والبلد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما مسلمة الدنيا تنرجع تمرتنو الكبرت بقى عيد الفطري وقع كومة كوف يبقى فوري ففتمي جهاتين سنين جهي سنين دائما مسلمة مرتنو كسمة تي في هاملتاني في كارا كيبور ملتي ميدياتين نداوتا جرتن هند كيسانو بقى قويا عيد الفطري وقع كومة كوف يبقى فوري ففتمي جهاتين سنين جهي سنين جدا عيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد الفطر ربين مسلمة مسلمتين دفع ولي النبي مكان كي زمزم ولي جدما اتعنتو جماعة وتقواتي بقى عيدان سنين كي سنين جدا أمة مسلمة مران سنين اللي بقى نقال دفتني بقى سنين كي سنين جدور هي مدينة مان جدما أميرة صدفة جماعة وتقواتي أمة مسلمة مسلمتي كل دان بقى عيد الفطر نسين جاي بتشور وادا. إيجا هردفتوتا كينيا كني منا كيسان تيتني تي في كرا تي في هاملتاني في أكسومس كرا يوتيوبي كيبور ملتي ميدياتي نداوة جرتن أكو مارجا جرتن كيسوما عيدا كبني سني لهاني أكسومس من إساني تأرقمني جرا كيسوما عيدا كينون كيسوما كيا كنام قدا دابتا قدا تكو هركا كابودا أكسومس nama dhaabbata kanarratti hoogganaa ta'ee hojii gurguddoo hojjechaa jirudha. Mee kallattiiman kara dhaabbata kara isaaniitti deebi'uudhaan wal nu haa barsiisanii dhaabbata isaaniitiin kallattiiman gara keessanitti deebi'e mee waa'ee dhaabbata keessanii nuuf ibsa. Eeyyee gaariidha baay'ee namatti tola isinillee nu dhufuuf baay'ee gammanneerranillee isin simachuun baay'ee gammachuu qabna. Kan jalqabarra maqaan kee Zamzam Jiruu Sheekoo jedhama. Hoggattuu jamaa baabur taqwaati. akkasuma alhamdulillah rabbi anaaf nu haajadhu akka yeroo ammaatitti jamaa baabur taqwaachuun jamaa alul khayri dhugamaan biyya keessa jiru rabbiin galanni haa gahu guyyaa iidaa kan isinillee nu bira dhuftanii waa'ee jamaa keenyaa nu gaafatuuf nullee waa'ee jamaa keenyaa isinii ibsuu qophaa'uu keenyaaf hedduu baay'ee gammadee jira. Mee dhaabbatni kun hundeeffamni isaa akkam ture? Maaltu dhaabbata kana hundeessuufis isin kakaase? Haqiiqatti dhaabbata kana wanti nu hundeessisiise yaa jireenya namni martuu ima jiraata. namni akkuma ollaa isaatiin naannoo isaatiin jireenya garagaraa hin dabarsa nutis yeroo jalqabaatiif jireenya hawaasummaa irraan jalqabnee jamaa kana ijaaruu qabnaa wal kakkaasuu qabnaa wantoota khayrii ta'an irra wal jajjabeessuu qabnaa jennee namoota qubaan lakkaa'amaniin waliif marii goonee haala ollummaa irraa kaanee jamaa kana akka ijaaramu akka dhaabatu taasisuuf jalqabarra sochii guddaa jalqabnee turre alhamdulillah rabbiin galanni haa gahu sochii jalqabarraa kaanee keessa deemaa dhufnee كأمسي جماعة باب التقوى الحمد لله في ربيتين بركم لما في سجل تري بركم لما في سجل أنسنا النبرة تري هريونك يكون نسنا أنها برازرني ربين في رفيتين حنا في دي جندة تقول لا تكون قري حاجة تقول ترتي وجاس ديه بودا وبلايوك يا كنان أماتي يتناول أرجني والبرني بعد والبرني أكتساتي الحمد لله بوليتي تياتنا مدي وجنجت شو بل دادوف ما فولين برني نما والبرتت وادلغاكم رسول صلى الله عليه وسلم وادلغ وندرا وبيكسي سندرا برنوت في سانيتي برتني بيكني غدي بهاني
addunyaa dukkana keessa jirtu ilaa aduu hadhaa dukkana keessaa baasanii nullee karaa hordoffii isaanii san qabannee dura wal beekuu qabnaa wal baruu qabnaa yaada jedhu sammuu keenya keessaa bu'eeffannee rabbii keenyatti kadhannee yoo isiin balbala tokko dhooftu waan balbala tokko dhahu alhamdulillah namoota 14 arganne hawaasummaa ollummaa jabeessuuf du'a irratti cidha irratti gaddaaf gammachuu irratti wal bira dhaabatuu qabnaa waan ollaa irraa barbaadu hojjechuu qabnaa jennee alhamdulillah galanni rabbiin haa gahu erga walitti dhufnee wal barannee walii galleen booda yaada keenya fudhannee dura osoo waliin ijaariin mana keenya hayyama maatii keenyaa fudhatuu qabna abbootii mana keenyarraa hayyama fudhatuu qabna akka ollaa wal barataa jirru akka ollaa keenya beenee keeris waliin dalaynu akka hamtuurraa wal dhoorginu waan jennu abbootii manaa keenyaa marii goonee turre alhamdulillah torbee 3 keessa namni martuu marii godhe namoonni 14 kunneen abbaa manaa ofii isaaniitti himan mudannoon jidduu kanan nu mudate nama 14 walaa barannu malee akka tasaa ta'ee namni hayyama abbaa manaa dhabee nu keessaa hafisin jira ka hayyama abbaa manaa argatee guutumaan guututti isinummaanuu dubartoota ta'uu waliin wal baratteeni kaayyoof karoora akkana lafa kaatuun isin faana jirra wama hundaanuu isin faana jira ba'ada rabbiiti jedhanii nu jajjabeessanii gara torbee 3 booda jam'aa gadhaabatu eegalle erga eegallee alhamdulillah waan eegalleef akkami akka eegalleef maaliif akka eegalle amri rabbiitiin isiniif ibsuu deema kaayyoon keenya inni jalqabaa karaa nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam itti nu ajajan karaa bareedaa karaa qajeelaa karaa dubartiin rabbii guyyaa qiyaamati amante ollaa ofiitti tola ooluu qabdi waan jedhamu karoorfannee karaa shari'aan islaamaatti nu ajajuun waan ollaa ta'uu qabu irratti murteeffannee barreeffamaan lafa kaannee yaadaan lafa kaahannee irra walii gallee ba'adanu irra walii gallee wal jajjabeessinee abbootii manaa keenya waamannee du'aa'iidhaan jalqabne alhamdulillah wanti du'aa'iidhaan jalqabame kaayyoon isaa yeroo maraa milkaahaadha du'aa'iidhaan yeroo jalqabnu ustaazan imaaman masgida keenyaa dabalatee ollaa keenya keessaa hayyoota nama ollaa nu jiru waamnee darasaa aalima waamnee nyaata gaarii dalaynee yeroo biraatiif nu nyaata akkanaa dalaynee waliin nyaachifnu isin hadha nyaadhaa du'aa'ii nu godhaa jennee rabbi jazaa isaanii adeemu mana obboleetti teena zamzam yuusufiitiin wal geennee du'aa ajaa'ibaa godhannee du'aa'iidhaan jamaa keenya gadhaabannee hawaasummaa keenya keessaa tokko wanni nu bu'uura godhannee irra jabaan waa'ee du'aati keessa keenya irra keenya wal beeynee mana keenya seennee yeroo duuti tasa maatii keenya yookaan fuututti du'aa keenyaaf jiraa keenyaaf kabajaadhaan uf qabuu qabna uf qulqulleessuu qabnannee kaayyoon keenya guddaa waa'ee du'aa ture alhamdulillah duutii hin jirti maatiin keenya fagoo jira nuti wal bira jira malee maatiin keenya garagara jira gaafa du'aa hin beekoo osoo hin taane akka rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam jedhan sanitti ollaa keenya gaddaaf gammachuullee waliin fudhannee gaafa taaziyaallee faana deemnee salaatul janaazaa salaannee wantoota salaatul janaazaa irra barbaachisan dubartiif gootu waan rabbi nu laaffise irraa du'aa'ii godhuu sabrii jajjaba isaanii dhaamuu amshiiraa jechuun bira dhaabachuu haqa namaa guutuuf haqa rabbi guyyaa tokko dabseen beeku ollaan kun jam'aan kun alhamdulillahi rabbil alamin qur'aana keenya binnee namni irraa dabre saniif kun waan kana maqaa nama saniitiin nuu kennaa jennee du'aa'ii goonee fi biraa deemne waa'ee du'aa irratti waa'ee cidhaa irratti ciini jalqaba alhamdulillah nu umrii jiddu galeeyyii jirra cidhas keessummeessireenra wanni garagaraan jiru sirbiin jiru adaba rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam rabbaduun hin jiru karaa shari'aan islaamaa barbaachisu waan nurraa eegamu goonee bira dabarsineera alhamdulillah kun kaayyoo ollummaa keenya akka jalqabaa ture uffannaa keenya sirreeffatuu qabna wal sirreessuu qabna karaa rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam itti ajajan dalaguu qabna waan Aishaan Khadijaan Faaxumaan dalayde dalaguu qabna jennee du'aa'iidhaan jajjabaataa ulamaa hedduu waa gaafataa alhamdulillah waan faallaa shari'a islaamaan taan irra wal jajjabeessinee erga uffatuuf dubbatuuf baratuu keenya hamma tokko sirroofneen booda alhamdulillah meeshaa hadha yoo dubbatan jibbamu meeshaa hadha yoo laalan hin bareenye meeshaa arguunu baay'ee nama dhagahamu siree janaazaa islaamaa irra dhiqamu baabut taqwaa irraa yeroo jalqabaatiif meeshaa ammayyaa bifa barbaadamuun godhachuu qabna bitachuu qabnannee birrii takka lama jennee dhibba jennee kuma jennee walirra buufnee alhamdulillah meeshaa san bitannee akka jamaa baabut taqwaatitti waan san irratti xiyyeeffannee hayyee maasha Allah waa guddaan himtanii maasha Allah eegaa guyyaa har'aa ciida sagantaa ciidaati maasha Allah soomni illee ramadaanni illee bahee guyyaa ciidaati baay'ee namatti tola mee mudannoo addaa kan jamaa keessan dabalatee akkasumas dhuunfaa keessaniin ta'ee mudannoo ciidaa addaa akkasumas mudannoo ramadaana keessatti isin mudate qabattan nuuf himame.
mudannoon addaa wanti dhuunfaa kiyya na mudate baay'een jiru waan adda godhe waan hin qabneef jechuu alhamdulillah obboleettii tiyya zamzam jiru wajjin zamzam walii wajjin hin deemne isiin akka malee coorti mana bareeda laallee dhadhoofnee daakuu gaafataa turre yoo an kana gaafanna jedhu lakki kana gaafannattee balbalti mana bareedaa ta'uu qofaan manni keessi bareedaa ta'uu qofaan kootu kana dhadhoofnaa naan jette anammoo mana balbalti hin bareenne dhadhoofnaadhaan oduma jennu kiyya didamee ka isii fudhatama argatee mana bareedaa dhadhoofne barri nu jalaa bananii maal barbaadanennaan jamaa gargaarsa yatiimaa baabutta qo'atii dubartoota sanii waan rabbi isinii laaffiseerraa wama qabdanirraa waan dhiida uummanni ittiin qabaadha nu deemaa qaraa gargaarreerraadhanii balbala nu cufan yaa'u an alhamdulillah akka dhuunfaa kiyyaati yeroo hedduu waan akkasiin qabaasin baay'ee rifatte bakka haa deebinuu jette kootuun deebinuu jedhee madaabaraa qabannee deemnee mana 4-5 lakkoofsifnee akka tasaa deemnee mana barsiisaa alhamdulillah rabbi jazaa isaanii adeebu maal barbaaddanii asumatti yoo jedhuyyuu waa'ee kan kee ati uf beettee uf ibsuurra namni si beekee si ibsuun gatii qaba yoo seennu maal barbaaddan jennaan nyaatarraa uffatarraa barbaadannaan nyaatarraallee waan barbaaddan hoodha uffatarraallee uffata sanduuqa meeshaa keessa kaa'atan bantee ka barbaadan fudhadhaanum jette akka gammachuutitti sun jechuudha. Hayyee mashaallah mee akka dhaabbata keessaniitti hoo maalirra jirtan iida akkamitti dabarsuu jirtan? Alhamdulillah jalqaba kaayyoon keenya ka jalqabaa ka ollummaa jechuun yeroo iidaa akka itti jalqabnu torbee inni jalqabu san alhamdulillah waa dhiqatu waa afatu oli gaffiinee mana keenya to'atu osoo hin taane akka jamaa baabutta qo'aatitti akka nama hiyyeessa afoo dhaabatuutitti kaayyoon keenya guddaan osoo mana keenya seeniin qalbii hiyyeessaa gammachiisuuf hin kaanaa eega qalbii hiyyeessaa biraa deebine ollaa keenya ka nyaanni keessa hin jirre ka dhuddoon keessa hin jirre ka mana filatuun keessa hin jirre ka namummaa filatuun keessa hin jirre islaamummaa kalee rabbi waliin nu fidee ollaa jamaa nu godhe saniin qophii iidaa zanniin jira yoo jiraate araarsu yoo hin jirre ammoo gammachuudhaan yaa rabbi ittiin nu gahennee karaa barbaadamu rabbii keenya kadhannee boonnee gammachuudhaan ramadaana qaban akkasuma alhamdulillah yoo taraayii hafnu yoo deemnu wal to'ataa wal waamaa yoo dhukkube maaltu dhukkubee haftedha wal to'ataa alhamdulillah ramadaana jalqabaa walakkaa geenu walakkaallee yoo geennu alhamdulillah haram baafan maaf jennaan tokko haqa ollaallee eeguun nurra dirqama ollaan keenya kamtu ramadaana kana qananiidhaan qabatee keessa jira kamii geette kamii hanqatte hamma tokko alhamdulillah karaa rabbi nurraa beeku wal gaafan attami soomaarta dhukkubbiin si jira rakkoon si jirti yoo jiraatte walirraa furuudhaan alhamdulillah kana haqiiqatti namni baabutta qwaa ollaa kana beeku haalaan beekan alhamdulillah galanni rabbiin haa gahu gara iida hiikuti yeroo seenu ammoo torbeen xumuraanuuf yeroo leelatul qadri itti kajeelamu san jalqaba wanni nu rabbii keenyarraa waa kajeelluun hiyyeessa gargaaru akka ollaa kanaatitti bakka deemamuu qabuuf akka deemamuu qabu deemnee maatii keenya wajjin walii galtee goonee haala dhossaan hin jirreen ifaan ifatti abbootii manaa keenya marii goonee ollaa keenya dhiiraaf dubartiidhaan marii goonee kaayyoon keenya guddaan guyyaa iidaatiif maal argatuu qaba ollaa keenyarraa kaasee namoonni nu qarqaaru kun baada rabbiitii maal argatuu qaba waan jedhu irratti xiyyeeffannaa guddaa goonaa yeroo inni gahu kun akka guyyaa hadhaa gammachuu guddoo alhamdulillah namoonni ollaa keenya jiran hedduun isaanii baay'ee nama gammachiisanii ka konkolaataa qabu ka konkolaataa hin qabne waamee hiyyeessa ofii waamee namoota nu keessaa ollaa keenya jirantu jira nama sooma waan qabatu waan hiikuun hin qabne waan mana kiraa kafalatuun hin qabne walumaa galatti kaayuuf karoorri keenya jaalalti keenya kabajaan keenya ka ji'a ramadaanaallee ka ramadaana boodaallee itti fufa haala ta'een guyyaa iidaa guyyaa hadhaatiif تقبل الله منا ومنكم mudannoo addaa ka dhuunfaa keessanii ramadaana keessa ta'ee akkasumas ciida guyyaa ciidaatti ka isin mudate kan addaa qabdanii akka tasaa ta'ee jarri tun beetta waan dhossu guddatan waan dhossanii ramadaana keessa addee bakka gammachiisuu ni qabna jedhanii adaa jarri buna argachuu fi qofa gammadaniiran bunni wal gahaayaan buna qarshii 5,000 bitanii sukkaarallee bitanii anammoo daakuun deema yeroo baay'ee daakuu kana qabadhee dhufu qoodan buna ka daakuu argatee buna dhabe kun daakuu majaraa kennine kana mataan gannu naqan maaf buna argachuu dhabneedhanii achi alhamdulillah rabbil alamin akka addaatitti waan sanii fudhadha bakka nullee baay'ee illee mufannee jarri garuu nu mara kennayyuu daakuu mataan gannu garagalchanii feestaalii fuudhannu darbanii nu biraa deeman mudannoo baay'ee nama ajaa'ibuudha. Akkuma beekamu namni yeroo hedduu waan gaarii irra filata.
Sanumaaf natti fakkaata isaan illee ka daakuu fuudhee sanumaaf natti fakkaata isaan illee ka buna dhiisanii buna dhabnaaniin daakuu isinitti facaasuu danda'an. Maashaallah Baabut Taqwaan dhaabbata guddaadha akkuma argaa jirtan waa hedduu hojjetaa jiranii maashaallah gara fuulduraatti karoora guddaa qabatanii akka hojii gurguddaa hojjetanii nuuf agarsiisan baay'ee abdii qaba. Hayyee hordoftootaa fi daawwattoota TV Hamilton akkasumas YouTube Keboor Multimedia baga ayyaana Eid al-Fitri bara 1446 isiniin gahe Eid Mubaarak isiniin jedha ammas irra deebi'uudhaan hayyee gara keessatti deebi'a. Dhaabbanni kun dhaabbata guddaadha maashaallah hanga ammaa hojiiwwan gurguddoo hojjetee jira. Mee dhaabbatni kun miseensa baay'ee qabamoo akkasuma amiirotuma qofaan hoggantootuma qofaan hanga ammaatti hojjechaa jirtan? Dhugamatti waa'ee jamaa Baabut Taqwaa dubartoota magaalaa Shaashamannee waan baay'ee nama gammachiisu waan dhugaan akka kiyyatti irraa jaaladhe keessaa tokko miseensi jamaa yatiimaa kun ka ijaarame jalqaba nama 14 haa ta'an malee jaalalaaf gammachuudhaan waliigalteef hawwii guddaadhaan dhufuudhaan ammatti yeroo ammaa kanatti alhamdulillah miseensa 300 irra gahaniiran warri hiyyeessaaf ijaaraman jechuudha. Alhamdulillah haa sababaa taanee nu bilbila yaadachiisnu malee 30 kana guyyaa kana yaadachiifnu malee bara kana keessattuu Ramadaan yeroo dhufutti baroota 2017 kana keessatti dur nutu barbaadaa ture amma immoo namatu jamaa kana barbaadaa ture guyyaa yoomii qofa masgida keessa wal geenna. Alhamdulillah dachaan nu dabale namni nu dabale kunillee nama dabalamuu qabu qofa ka dabalame nama dabalamuu qabu dhugaman nama hiyyeessaaf rifatu nama qaamaaf qalbii ufiitiin jamaa kana ijaarutu nu keessa dabalameera. Alhamdulillah rabbiin nu dabale kun nun hir'isini namoota hedduu jamaa kana ijaara rabbiin jazaa isaanii addunyaa akhiraa isaanii haa kafalu. Hayyee maashaallah mee dhaabbatni keessan kun kaayyoo akkamii qabatee karoora akkamii qabatee gara fuulduraatti deemuu karoorfate? Kaayyoon keenya inni guddaan jalqaballee irra turre ammallee itti deemaa jirru qaama shan gargaaruudha gargaarsa rabbiitiin baada rabbiiti qaamni shan kun jalqaba irratti akkuma jamaa yatiimaa jedhamu kana yatiima dhugamaa yatiima ta'anii homaa hin qabne gargaaruudha. Qaamni lammaffaan qaama miidhamtoota warroota ragaa tokkollee isaan hin barbaachifne qaama isaanii irraa rabbiin hir'ise kana qaamni sadaffaan manguddoo dadhabduu akkawoo namaa akaakilee namaa warroota karaa irra namni akka namaatitti ilaalle gargaaruudha. Alhamdulillah fedha rabbiitiin qaamni afraffaan harka qalleeyyii homata waan silaa namni qabaatu maraa hin qabanii keessa akka jalaa hanqatte ragaa qabatamaa wajjin ganda irra jiraatan irraa naanna jiraatan irraa ragaa qabatamaa karaa seeraatiin ta'e fidatanii waraqaa isaan ittiin qarqaraman fudhatanii qaama afraffaa qaama harka qalleeyyii dhugamaan qalleeyyii ta'an. Qaamni shanaffaan dhaabbilee diin islaamaa kabaratus ta'e kabarsiisu. Barsiisaan tokko akkuma barsiisaan barnoota idilee barsiisaan diinii ulaagaan isaa guuteetii miti kan nama barsiisu. Wanni baay'een osoo isaa hafu tiyya dhiisee taboruu tahadhaa dhiisee taboruu barbaada waan jedhuun haala mana kiraa keessa jiraatuun haala yookaan mana namaa kadhatee keessa jiraatuun haala waan nyaatu waan dhuguuf waan uffatu hin qabne namoota kanneen bira dhaabannee wantoota isaan gargaaramuu qaban waan isaan barbaachisan yoo dandeenye warroota mana hin qabne mana kiraa kafaluu fi qaama shan kana qarqaarraa. Nagara fuulduraatti illee kaayyoon keenya guddaan ammatti nama jahaaf kiraa kafalla jedhatti akkasuma akkuma kiraan nama gargaaru warroota mana qabanii hanqina qabanii ji'a ji'aan dawaa gargaraa nyaataniif maallaqa nama 8 ji'a kafallu jira qarshii walitti guuru keessaa jechuudha ji'atti hojjetaan mootummaa maallaqa mootummaa irraa herregee fudhatutti rakkataan keessa jiru maallaqa herregee ka ji'a fudhatu jira haa xiqqaattullee jechuudha dabalataanis yaalatu jira. Hayyee maashaallah dhaabbatni kun dhaabbata guddaadha akkasuma magaalaa Shaashamannee keessatti argama. Baabut Taqwaan dhaabbata guddaa dhaabbata hojiiwwan gurguddoo hojjechaa jirudha akkuma asii amiirarraa dhagahaa turtan. Kanaafuu hawaasni musliimaa magaalaa Shaashamannee keessa jirtan akkasumas magaalota biraa keessa jirtan dhaabbata kanaaf gargaarsa guddaa akka gootanii fi hojiiwwan gurguddoo hojjetanii akka nu agarsiisan akka gootan abdii guddaa qabna. Namoota hojii kanarratti galateeffachuu barbaadan akkasumas dhuunfaa keessaniinis ta'ee dhaabbata keessanitti namoonni isiiwwan kanarratti isin gargaaranii hojiiwwan gurguddoo akka hojjetan isin taasisan ni jiru. Mee namoota sanniin galata galchuu fi dandeessu? Dhiifama jidduun waan dubbachuu barbaaduutu ture waan kana keessaa tokko wanni guddaan ammatti nu karoorfannee rabbiin keenyallee nu gargaara abdii qabnaa ba'ada rabbiitu uummanni musliimaa warri sagalee kana viidiyoo kana argitan warri sagantaa karaa maltiimiidiyaatii fi karaa Hamilton TVtiin hordoftan guyyaa kana hundi keessanuu wanti nu beekuu qabdan yoo xiqqaate namoota jaha kiraa kafalluuf kana
nama 8 maallaqa kafalluuf kana nama 6 kanaa fi namoota biraa ka ammatti walii yaaddahaa jirru akka yeroo gabaabaa keessatti iddoon isaan lafti argamtee lafa argamte irra manni ijaaramee kutaa kutaadhaan namni kun mana ofii keessa jiraatutti gargaarsa rabbiitiin nu bira dhaabattanii akka nu gargaartanii inni dabalataa ammoo warroota maallaqa harkatti waan xiqqoo kenninuuf tanallee hojii uumnee fi akka gara hojii keessa seenanii wanti kaayyoon guddaan ammatti baay'ee harkatti nu qabateeru waan kanaa namoonni baay'een an galateeffachuu qabu keessumillee baada rabbiitii du'aayiidhaanis galataanis bira naa dhaabattanii jamaa baabuttaqaa walumaa galatti dubartoota tana hunduma isiitinuu anillee akka nama dhuunfaatitti baada rabbiitii hedduu isin jaaladha hedduu isin galatoonfadha rabbi isin haa galatoonfatu rabbiin jazaa keessan isinii haa kafalu wal taatee qunceen wal gargaartee arbahiitii sanii hedduun keenya laafaan jabaa wal keessa makamnee wal gargaarree jamaa kana ijaarree isin geenneerra alhamdulillah nu sababaa taane rabbiin ammoo hedduu guddaan ijaaree argaa jirtanii rabbi isin haa galatoonfatu rabbiin jalqaba ramadaanaa walakkaa ramadaanaa isin geessee guyyaa iidaa kanaan isin gahe rabbi isin haa galatoonfatu umrii dheeradhaa rizqii badhadhaa waan hawwitan mala rabbi hawwi isin haa baasu isiniin jedha akka baabuttaqaa waliigala galatoonfadhe baada sanii namoonni dabalataan galatoonfachuu barbaadu dubartootuma jamaa baabuttaqaa keessaa hamilee guddaa nu ta'anii karaa kamiinuu nu gargaaran akka jalqabaatitti ummii teennaa raadiin galatoonfadhaanii obboleetti tiya zamzam jiru baay'ee zamzam walii baay'ee galatoonfadhaanii akkasuma madiina amaan saaddoo amira sadaffaa baay'ee galatoonfadhaanii namoota waliin keeritan ijaarre jechuudha rabbiin addunyaa karaa isaan haa ijaaru hedduun keessan hin jirtan warroonni quraanaan ta'ii waan garagaraatiin jamaa kana nu jajjabeessitan maqaa keessan anillee isin dhahuu baadhu rabbiin bira maqaan keessan ol haa fuudhamu hamilee nu taatanii hamilee nu hortanii amshiiraa nu jettanii gaafa boonu nu wajjin boottanii gaafa gaddi nu wajjin gaddisanii jamaa kana keessatti waan baay'ee irra nu jajjabeessanii rabbi isin haa galatoonfatu rabbiin iida kana iida milkii iida nagahaa iida fayyaa iida waggaa maratti deemtan isinii haa godhu isiniin jedha namni dabalataan galatoonfachuu barbaadu irra caalaa namaa baada rabbiiti rabbi isaan haa galatoonfatu imaamman kennaa ulamaa kennaa imaama masgida garagaraa naasuu tokko malee sodaa tokko malee maallaqa yatiimaa sassaabnee guyyaa tokko soo namni tokko naaf dhaabatin waan nu gargaaraniif rabbiin jazaa isaanii haa kafalu hamilee nu ta'anii rabbi umrii isaan haa dheeressuu jedha. Mee xumura irratti namoota akka dhuunfaas ta'ee akka dhaabbata keessaniittis akkasuma hawaasa musliimaa guutuudhaan ergaa baga isiniin gahee dabarfachuu dandeettu. namoonni aan iida baga isiniin gahe jedhuun jalqaba irratti tarabbiin haqa ofiiti aansee haqa isaanii dubbate haadhatii yaa ummaatii yaa Aminaa Bariisootiin baga guyyaa iidal alfixrii waggaa 1446 anas dabalatee maatii keessan cufa waliin baga rabbii itti isin gahe jedha ummaatii yaa dabalataan ammoo ummata musliimaa addunyaa kanarra jiru mara keessanuu baga rabbiin iidal fixrii isin gahe akkasuma keessaan namni ammallee irra deebi'anii jechuun qabu warrootuma wajjiin guyyaa iidaa kana dabarsaarru maamii raadii zamzam waliyyi madiina amaan saaddoo hiriyoota keenya fakkaattota akka jaraa hundaanuyyuu warroota jamaa baabutaqaa keessa jirtan hundi keessanuu baga guyyaa gammachuu guyyaa bareedaa guyyaa qaama namaatiif qalbii namaa kana qulqulleessuun baga rabbi isin gahee isin jedhe. Maashaallah. Kayyee gara keessanitti haa dhufu mee ergaa baga isiniin gahee hawaasa musliimaa fi akkasumas dhuunfaa keessanii namoota firoottan keessanii dabarsuu dandeettu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ إيدا الفطرين ومتكوف إيدا أفريف أفتميزان بقى سنجاي إسنس بقى نقاد أفتاني بسنتاني الحمد لله أمة مسلمة هندارو بقى نوكي اتعزي أمة جماعة باب التقوى إيدا الفطرين بقى سنجاي كما تشوفين نمكنو مسلم تتين بقى ولين نوكي جاء baga isiniin gahe jechuu barbaadu obboleessa kiyya Abdul-Jabbaar Abdurrahmaan obboleettii kiyya Sayidaa Abdurrahmaan baga isiniin gahe maatii kiyya kulli hundaanuu baga isiniin gahe musliimtota baga isiniin gahe. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duraan dursoonni nu kabajanii jamaa kanas uummataa hin barsiisne jettanii TV'n hamiltan fi keebor miidiyaan nu kabajanii dhufuu keessaniif galatoomfachuu barbaada. Akka yaadaatitti waan jamaa baabutaqaa amirri teennaa waan hedduu keessa bahanii dubbatanii jiranii galatoom jechuu ni barbaada. Akka dabalataatis yaada baay'ee kaastii jirti. Akka dabalataatitti wanni ani kaasuu barbaade jamaan kenna namoota muraasaan waan hundeeffame ta'ee gargaarsi kenna nu buusiin buusannu waa'ee murtaa'atiin ja'aan waan buusii wayitiin murteeffannee buusiin sun akkasitti murtaa'eetiin guurra jechuudha.
wannan ummata kanaan jechuu barbaadu balballi keenya banaadha yoo nu gargaarullee barbaadan bilbilli si hin jira jamaa kennas yoo ziyaarullee barbaadan dhuftanii nu ziyaartanii nu gargaarullee hin dandeettan jechuu barbaada wanti nu gargaartu waan baay'eetu jira ummanni baay'eedha walgaheetii miti wanni kun hamma humna keenyaa godhaafi jira ummata kanaaf waan jarri yaadan san gochuu dandeenya osoo hin ta'in ummanni immoo yoo nu gargaaree waan guddaa gochuu dandeenya waan ta'eef balballi keenya banaadha nu gargaaruu sin dandeettanii dhuftanillee nu akka nu ziyaartan sin barbaanna galatoomaa sin jechuu barbaada ummata musliimaa maraan qabiyya keessaatis qabiyya alaatis haadhaaf abbaa kiyyaan hangafee haadha kiyya Faaxumaa Huseenii abbaa kiyya walii kaa'uutiin bakka sin ga'ee jedha obboleeyyan kiyya maraan abbaa manaa kiyyaatiin illee bakka sin ga'ee jechuun barbaada Yusuf Aadanii galatoomaa hiriyoota kiyya maraanuu bakka sin ga'ee warra jamaa kennaan illee bakka sin ga'ee jechuu barbaada galatoomaa. TV hamiltanii fi Keyboard Multimedia YouTube iftanii nu daawwachuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Yaa waan dabalataa isinillee jechuun waan ati dubbattee jirti. Aanillee jechuun waan dabalataa asirratti wanti jechuu barbaadu jechuun dhaabbata kan akka uummanni musliimaa jechuun qabiyya keessa akka biyya alaallee akka nu bira dhaabattan jecha jechuun iida nama baga isiniin gahee namoota jedhuun keessa haadhaaf abbaa kiyya. Rabbiin baga ittiin isiniin gahee jedhaatiniin abbaa manaa koollee gabii xurrisoo iida kana baga rabbiin ittiin si gahee jedhaani maatii kiyya obboleeyyan kiyya bakka jiranitti jamaa miskiinaa kanneen illee warroota amma jechuun gargaaraa jirru kanneen illee dabalatee warroota warra kana gargaaru waliin illee dabalatee kulli isaanii iida kana baga rabbiin isiniin gahee jechuu barbaada galatoomaa. Hayyee maasha Allah guyyaa har'aa guyyaa iidaati. Guyyaa namni bakka garaagaraa deemee firaa fi hawaasa ofiirra deemee wal dubbisuu wal ziyaaruudha. Garuu isin yeroo keessan qaalii nu kennitanii iddoo kanatti nu eegdanii kabajaa isin nu agarsiistaniif galatoomaa isiniin jedha. Baga iidaan illee isiniin gahee bira deebi'uudhaan isiniin jedha. Daawwattoota keenya kanneen mana keessan teettanii nu hordofaa jirtan guyyaan kun guyyaa iidaati. Baga iidaan illee isin gahee akkasumas iidni kun iida jaalalaa iida barakaa iida milkii isiniif haa ta'u. Ammas irra deebi'uudhaan iid mubaarak isiniin jedha. Bas an hanga ammaa kan isin wajjin ture Hanaan Muhammad Amin jedhama. Turtii gaarii. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله